paartileen kun yaada qaban, mul'ata qaban, ilaalcha qaban miidiyaatti bahanii yaada isaanii karoora isaanii ibsachaa jiru. Inni kun baay'ee gaariidha. Akka kootti baay'ee natti toleera. Gammadeera haala kanaan akka itti fufullee nan barbaada. Innaan nuti immoo yaada uummataaf dhiyaate kana keessaa isa kamtu biyya kana gara fuulduraatti deemsisa. Isa kamtu uummata keenyaaf biyya keenyaaf ta'a. Isa jedhu laallee filachuudhaaf qophoofneerra jechuudha. የፓርቲዎች ክርክር እስካሁን ድረስ ያለውን እየተከታተልኩ ነው። ጥሩ ነው። Falmii paartiilee haga ammaatti jiru hordofaan jira. Hedduu namatti tola. Filannoo gaggeeffamu irratti eenyu yaada caaluu fi biyyaaf tolu qabatee dhufaa akka jiru baruufis nu dandeessisa waan ta'eef hedduu natti toleera. Qophii irra jira hundumtuu. Yeroo ilaallu naannoo keenyattis safara keenya jechuudha. Safarattis aanaattis godinattis akkasumatti bakka jiraannutti hundumaa uummanni qophii irra jira. Yeroo ammaa galmeedha. Galmeen dhiyaateera gaafa 28tti. Kanaaf qophaa'aa jirra waan hundumaa filachuudhaaf galmeedhaaf qophaa'aa jira. Hirmaannaan dargaggoota baay'ee barbaachisaa ta'ee yaada. Harki caalaan biyya kana keessa dargaggoota waan ta'eef batalee shamarran baay'ee waan ta'aniif osoo irratti hirmaatanii gaariidha jedheen yaada. Filadhaa hirmaadhaa. Gara fuulduraatti biyyi kun harka dargaggootaa irra jira. Dargaggootatu biyya kana gara fuulduraatti fudhatee bulcha. Innaa gahee guddaa waan qabnuuf nuti dargaggoonni hunduu irratti hirmaatee waan isaa ta'u waan biyya kanaaf ta'u ilaalee filachuun dirqama isaatii jedhee yaada. Anillee kana keessatti gahee mataa koo ba'uudhaaf qophiidha jechuudha. Hawaasni dursee filannoo kanaaf galmaa'uu qaba. Qophii gochuu qaba. Filannoon kun filannoo dimokiraataa akka ta'uuf hawaasni irratti hirmaachuu qaba. Erga irratti hirmaatee han fedhii isaatiin han burbu'aa buusuuf filachuu qaba. Lammummaa biyya kanaa kan qabu galmaahee filannoo kana filatee dirqama isarra jiru akka bahu isa kanan dhaamsa koo dabarfachuu barbaada.